carraa qabdan itti fayyadamaatii qabsooteen natana addunyaatti akkanuu beekamtu nuuf taasisa. Afraffaa ijoollee baratte tawaanu gargaartu nuuf erga. Nuti gara keenyaan gargaarsa rabbiitiin qabsoo eegallee baaleerraa haga Hararii fi biyya Arsii Diidaatti ni babal'ifna. Shanaffaa waan hundarratti akka waliin mari'annu namoota keessan nutti erga. Jahaffaa olola dharaa habashoonni nurratti ooftu abbaa biyyummaa keenya waakkattee shifta Somaaleetiin nuun jette kijiba tahuu ummata Oromoo hundatti nuuf hima. Nuti amantiin teenne islaama taatu sabni keenya Oromoo tahuu keenya hubadha. Nuti kan lolaa jirruuf biyya teenna Oromiyaa bilisoomsuuf akka ta'e ummata keenya hundatti nuuf hima. Jetti xalayaan kunuu dhagahimee dinqimaa waan har'a nu keessarru jarri gaafas nutti hima. Haaji Aadam qabatee geessuudhaaf ka'e amma sanbooda maal sitti himaa ka gaafasii ajabuma yoomuu tanteeti mootummaan. Haaji Aadam xalayaa qabee Finfinnee gahee Taaddasaa Birruu irratti bilbiluuf gadi dhaye. Taaddasaa ni dhameera guyyoota lama gahe naftajja jalaa kaasee bilbilaa tasa tahe. Haaji Aadam Taaddasaa sihee itti haasaye babbaisee itti hime maraa waan manaa baheef. Icciti Haaji Aadam wayita oduu dhagahee dafee amma namichi makiinaan bira gahe. Haaji Aadamin fuudhee mana hidhaatiin gahe poolisoota bira kaahee eegaa jedhee deeme amma yoomuu tanteeti mootummaan. Haaji Aadam beekatee mala baase as keessa jedheen poolisootaani mana fincaanii nageessa. Wayita dhaqee ol seenee mana fincaanii keessa guuti kallattii hundaan sinaa galmeessa. Xalayaa ol baafatee kaayatee afaan keessa nyaatee liqimsu seene alanfatee bulleessa. Waan dur bahee garaa keessa nyaatee gaddeeffate cuman yoomuu tanteeti mootummaan. Namtichi wayita dhufe jara dallanee xixee maal gootan jedheen jaarsa eessa siin harkaa lite jennaan mana fincaanii deeme jetteetti himte. Sakattaatanii jennaani sakattaane jettee narrabsee deemaa qabaa jennaan qabuudhaa dhayte. Yeroo dhuftu xalayaa nyaachuu isaa agarte hunda nyaateen fixanne takkattiin harkattafte. Jara ofirraa dhorgaa tanas nyaatee fixate. Jara qabuudhaaf dhufte walqabnaan injifate. Ajaja waraanichaa erga argee hubate fiigee dhufe utaalee Haajii morma qabate. Haajiin isa sol fuudhee qabee lafaan rukute. Ergasitti baay'attee nama hedduu marsite. Wayita kana shoggutiif toridaan lafa boote. Ta duraan Haaji Aadam dhoysee deemuun hidhate. Jarri yoo kana argu silaa baay'ee rifate. Kanarra yoom dhaabbate jecha seenaa dubbate. Wanti garaa nu baate garatti nu deebite jedhee itti dhaadate. Waan fiddamee fidaa amma yoomuu tanteeti mootummaan. Akkana tahuu qaba dhaloonni har'aa marru icciti irratti du'u Haajii irraa barru. Kana walitti dhaamannee amma bira haa tarru. Gootota hedduu qabna hunda himneen xumurru ammaaf kaane imallee sawweenaa aggadaa tarru. Jeneraal Hussein Buneetiin dhadheemee wal haa barru silaa ijaan hin agarru seena jira barreeffaman yoomuu tanteeti mootummaan. Ifaajee guddaa qabaa barummanni sawweenaa durirraa hagarratti galmeessaa jiran seena. Waan isaan hojjetaraan har'allee waliin beeyna. Uhduuban deebi'inaa nu jajjabaadhaa jennaan isiniin boonaa jirra dirree qabsoo irra geennan. Isin cinaa dhaabbanna waan qabnuun humna kennan. Tokko taanee galmaan geenna qabsooteenna haga dhuma yoomuu tanteeti mootummaan. Warri jalqaba qaanqee qabsoo tanaa qabsiise qawwee Sumaalee fuudheen diina jilbeeffachiise. Biyyaaf qabsaahuun takka yoom isaaniifachiise. Argatu nyaatee dhabuu beela bulee gachiise. Qabeenya maatii roorroof keessaa bahee gadhiise. Akkasiin qabsoo tana duratti harkaanfachiise. Biraa deemee nutti dhiise osoo aduu leenci kuma yoomuu tanteeti mootummaan. Wal jala aada leenci yoo sagalee dhagahu waaqoo guutuu ol kaanaan naftanyaa nurraa dhahuuf. Jeneraal Hussein Bunee sawweenarraa qabsaa'uun
Haji sagdaadhii tarree raayituu irraa ka'uun wal gargaarte ol fuute ba'aa hagana ga'u seenaa ummata kanaa hunda himeen danda'u keessa maqaa dhay'uu faa baratuu dhaloon nama yoomuu tanteeti mootummaan Jeneraal Hussein Bunee dhalootumaan ganama nama biyyaaf abdatan hayyuu gameessa nama kana laalee naftanyaa kenne baalabbaatummaa hojiitti seenee jennaan laalee argee gabrummaa biyya irratti hojjechuu garaan dadhabe amma ummata gabbarsiisuu naftanyaa dhadhaaf daa'imaan yaaduu qabee qabsoof amma diduu farqoota gabrummaa yoomuu tanteeti mootummaan diina gabbaruu kana aaree garaan gubate ummanni isaa dirqiin daa'imaaf dhadhaa qabate biyyuma isaa irratti naftanyaaf jilbeeffate Jeneraal Hussein Bunee loluudhaa murteeffate balabbaatota hundaa waameetti mari'ate gindiiritti walgeennaa yaada ofeettisate jedhee malmalli dhiiroo sabni keenya dhumate diinni osoo nuteennu biyya nurraa fudhate kenna jara faanshataa ilmaan jaraa barate akkanaan itti fuunaan biyyi nu harkaa baate haalalluu kaa jennaan jarri ammoo on sodaate jechi Hussein Bunee kun maraatumatti fakkaate akkamin nam tokkochi dawlaa dura dhaabbate haalalluu jedha jedhe jarri ajaa'ibsate inni biraa ol ka'ee salaamtaatti dhaammate jara achitti dhiisee deeme biraa tuffate galee walitti qabee sangoota gurgurate sangaa sagal gurguree qawwee sadiin bitate lama obboleeyyaniif takka ofii hidhate jarallee ta'akkasaa goota wajjiin dhalate naftanyaa fitusseen mishigiitti qabate ajjeese agarsiise waan biyyi dur sodaate biyyi loluu eegaleessa cinaa dhaabbate achi booda waranni bakkundaa babal'ate lolli ittuu jabaate lammiin biyyaa isaatiif falma yoomuu tanteeti mootummaan gara qabsootti seenee booda biyyi baay'annaan qawweedhaaf fitiyyiiti meeshaa lolaa dhabamnaan Jeneraal Hussein Bunee Ziyaad barreetti dhannaan nu qabsaa'ota Oromooti jedhe itti ibsannaa meeshaa waraanaan qabnu nu gargaaraan ni jennaan isin gargaarra jedhanii yoo loltan maqaa kennaan Oromummaa dhiiftanii Sumaalee abboo jennaan duraan jarri akkasii meeshaa waraanaa kennan dursanumaan fudhataan akkuma tahan dhabnaan boodarra Hussein Bunee jecha kana ni falmaan nuti Oromoo folollaa Ziyaad barreetti himan mootichi fudhachuu didee mormisee achumaan Ziyaad barreetti wal falmaan achis dhaqee biyya orma yoomuu tanteeti mootummaan boodarra mootii wajjin falmeetti fufani warri gargaarsaaf Hussein Bunee wajjin dhufani mooticha arrabsitaa hin maraattee jedhaniin nutu itti hajamee waa isaan nutti hajamanii nuti kaayoodhaaf baane waan baaneef argannaa maaliif nu ficcisiifta jedhanii gurfannaani dhagaayii waan jedhanii raajii isaanii booda amma yoomuu tanteeti mootummaan jeedala ta'e umrii dheereffachuudha mannaa leenca ta'eetiin adee guyyaa tokkoof jiraannan na wayyaa jedhaniin jecha seenaa dubbannaan ejjannoo cimsatanii irraa deebi'uu dinnaan halkan sa'atii 8 keessatti erganii waraana lafa jalatti hidhanii mana hidhaa dukkana qabsoo jechuun akkana qabsaalleen akkanuma yoomuu tanteeti mootummaan booda achi baasanii ammallee gaafatanii hiriyyoonni kee kana tole jedhaan jedhaniin atis yoo tole jettee si badhaafnaa jedhaniin manaa fi konkolaataa mindaa umrii guutuutiin waan barbaadde si taana jedhanii baallamaniif jarri biyya fudhachuuf booda karaa kanaani hin sobamne isaanii falmii jabeessan achumaan yoomuu tanteeti mootummaan Jeneraal Hussein Bunee jannoo jabeeffate jedheen ummanni Oromoo qabsoodhaaf nu ergate biyya haa gurgurannuuf nu ergannee rakkate akkasii kaadheerti yookaan yoo manaa baate irratti du'uu heda yoo waan fedhellee taate irraa deebi'an jiru jarri argee hubate garaa irraa murate Ziyaad barreelleen achumaan yoomuu tanteeti mootummaan mootiin namaa hin shaaramaa kan shaarame kan shuumama mootiin idmee hin shaaramne rabbisi mootiin alama yoomuu tanteeti mootummaan
بودر زياد بر مرتي كني أشومان أجفن اللين سنبرو بافتنغما قد نسوق من نجده مرتي دوما جنرال سيمبوني قد نساني أشوما ويتا قد نسوا مزياد بر نفوما